Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota Oro app jechuudha. Nageenyi keessan badhaadhaa isin jecha walitti deebinee jirra viidiyoo biraatiin warroonni maatii koo taatan jechuudha. Akkasuma warri maatii koo hin tahin illee YouTube channel koo Oro appin isa kana fakkaata jechuudha. Warroonni haaraa taatan subscribe gootanii mallattoo isii duratti dhuftu tana notification all gootanii akka viidiyochi kiyya andalagu qaxxitaa isin bira gahuu godhuu dandeettan jechuudha. Akkasuma laayikiidhaan illee nu jajjabeessaa isiniin jecha asumaanii kara barnoota keenya kan har'aa walitti deebinu. Barnoonni keenya kan har'aa baay'ee kan das nama jiru natti fakkaata. Akkasuma barnoonni keenya kan har'aa waa'ee WhatsApp fi Imo irraa wal qabata jechuudha. Imo fi WhatsApp irratti namni tokko yoo kan si dawwalu tahee yookiin message si kaa'u tahee akkamitti ibaluu isaa beekna osoo gadi seennee gattuqnee hilaaleen akkamitti beekuu dandeenya isa jedhuuf jechaadha. Barnoota baay'ee das nama jedhu jedheetiin abbadhee qabadhee isiniif dhufe. Kanaafiyyuu ammaaf kara barnoota keenyaa haa bobbaanu jechuudha. WhatsApp keessanii dhuftan jechuudha. Egaa kara WhatsApp keessanii dhuftanii mallattoo isii kinoo gubbaa jirtu tana tuqaa sadiin tana gattuqxan jechuudha. Messenger maannoo WhatsApp keessan keessanii egaa settingii filattanii egaa kana settingii filattanii jechuudha. Settingii egaa filattanii booda kinoo notification isii jettu tana filattan jechuudha. Notification eega filattanii booda kara jalaa gabbuutan ringi waan isa jedhu keessan fakkeenyaaf as biratti ringituu ta'uu danda'a. Ringi waan jedheetiin dhufaa ringituu ta'uu danda'a jechuudha. Akka argitan jeetii yaada ringi waan jedhee dhufaa. Eega ringi waan kanarra kilik gootanii kinoo akkanatti isin dhufu. Fakkeenyaaf amma kun akka dhagahaa jirtanitti muuziqaadha. Okay. Kun ammoo sagaleedha. Okay, sagaleedha jechuudha kun. Fakkeenyaaf muuziqaa Farhaan ganda bahee Taamiraat akkasuma Makkiyaas kan jedhudha. Fakkeenyaaf irra kaayachuudhaaf akkamitti muuziqaa nashiidaa toohida waan argitan akkamitti irra kaayachuu dandeenya kan jettan akkanatti irra kaayachuu dandeessanii ibaluu namallee akkamitti akka adda addaan irra kaayachuu dandeessanii isiniin mul'isaa osumaan na caqafadhaa isiniin jecha. Fakkeenyaaf amma muuziqaa fi nashiidaawwan garaagaraa garana dhufuu hin danda'an waan ta'eef akkamitti garana finna kan jedhuudhaaf jechuudha. As keessaanii baatan gonkumaa as keessaanii baatanii eegas keessaa baatan maal godhuu qabdan settingii keessan deemtan jechuudha. Settingii keessan eega deemtanii booda kilik irra gootanii akkanatti eegarra gootanii booda soundis ka jedhu kanarratti hidhan jechuudha. Connections ka jedhu kana jalatti qaxxitama isin dhufa soundin sagaleen jechuudha. Kilik goote sarratti eega kanatti irra kilik goote durumarratti ringi waan jedhee si dhufa. Ringi waanii kana eega akkana si dhufe irra gattuudha. Kilik irra goota siimiin kee kam keessa akka jiru ni filatta. Uummata akka rakkoon qabu lamaan irratti yoo kan gootu taate sumaa ta'a jechuudha. Garuu kan siimiin keessa jiru irra filachuu qabda. Siimiin kiyya lammaffaa keessa waan jiruuf lammaffaan filadha. An dura Taamiraat irra jira waan ta'eef amma asirra deebisa. Okay. Taamiraat irra jiraan amma muuziqaa sadii bichaan keessaa qaba akkuma argitan. Gara siinillee sadii bichaadhaan amma muuziqaa kanneen gara seetti akkamiin reemuu godhuu dandeenya isa jedhu jechuudha. Okay. Mallattoo isii tuqaa ida'uu fakkaattu tana ni agartan jedheetii yaada. Isii tanarra gattuudhaan. Egaa kanatti irra gattuudhaan kinoo qaxxitaa isinii dhufa jechuudha muuziqichi. Okay. Muuziqaan akkanatti isinii dhufa. Muuziqaan hundinuu as jala isinii dhufa. Toohidas yoo kan keessaa qabaattee sagalee keessaa qabaattu taate raajaa abbaa wachaa ta'e anyone jechuudha waanuma ta'e yoo haa ta'u. Amma fakkeenyaaf gara sirree move godhuudhaaf jechuudha. Garas move godhuudhaaf isii kinoo
saaxina tana na agartan jedhee yaada isii tanarra kiliggoota akkanatti irratti gulee ta'ee dhufaa iyyatu immoo gubbaa kanarratti dan kan jedhu kunoo dan kan jedhu kanarratti kiliggoota jechuudha. Egaa kanatti irra godhatee garas dabaree jira amma muuziqaan kuni amma immoo garas deemta jechuudha. Okay, garas deemta. Egaa kana garas deemtee akkuma reefisaan settingii filattee notification ani banta ringi waan kan jiru kana irratti sorry kunniin kasagalee messenjii wayitee sirra buuti sorry kun yeroo biraa ol deemna ringi waan kan jiru irratti tuuta jechuudha. Ringi waan kan jedhu irra wayitee tuute kunoo muuziqaa reefii taamraat sun amma tokkoffarra dhufee waan arreemuuf garana godheef move eegen garana godhee tokkoffarra dhufee jechuudha. Irra kaachuu barbaadan isuma kana raayitii akkanumatti irra kilik gootan jechuudha. Akkuma isin dhageessan kun Farhaan irratti illee yoon kan barbaadan taate akkasuma jechuudha. Kan biraa irratti sagalee malee haa ta'u any waan jechuudha. Irra yoo godhachuu barbaadan akkas irra godhatan. Eegas booda amma as keessaa duuba deebitan eega kanatti irratti wanni gootan duuba deebitanii amma akkamitti nama san hoo akkamitti irratti hidhachuu barbaannaa warroonni jettan. Fakkeenyaaf irratti kilik goota nama san jechuudha nama barbaadu san ammallee profaayila isaa jala seentaa. Profaayila isaa jala eegaa akkana garseentee booda tuqaa sadiin tana ni agartan jedheetii yaada. Tuqaa sadiin tana irratti kilik goota. Egaa akkasi kilik irra gootee edit ka jedhu tuqita jechuudha. Egaa akkanatti editii filattee booda maal godhuu qabdaa? Custom notification isa jiru kanarratti kilik goota jechuudha kan tokko farasii dhufu kee ammoo fagaachuu danda'a rakkoo hin qabu. Akkasuma ammallee ringi waanii filattaa eega ringi waanii filattee jechuudha. Amma fakkeenyaaf harree fi achiin finding galaxy isa jedhu irra kaa'e jechuudha sagalee koo amma garuu asiin taabiraatirra jiraanni finding kanarra yoo kaa'attee wayteen inni sii barreessu tahee namni sun waytee sii bilbilee tahee sagalee kanaan beekuu dandeettaa jechuudha eebaluu akkanaa bilbile saniifuu haala qallalii jechuudha nama kamiyyuu akkasitti irra godhachuu dandeessa. Fakkeenyaaf mi'a nama kanarra haa godhu silaan bilbilees ni mul'isaa silkii biraa waan harkaan qabneef ni mul'isuu hin dandeenye yeroo biraa isinis mokkortanii yoo kan isin tahin tahee nagaafachuu dandeessan jechuudha karaa keessaatiin. Okay, ammaa fi mee taamraatu marratti okay Farhaan Abdusalaam jedhee Farhaan Baddeessa irra dhiifna. Okay, duubatti irraa deebita jechuudha. Nama biraallee kan barbaaddu yoo taate akkuma kanaa jechuudha akkuma kana goote irratti hidhee as bira filattaa notification filattaa. Amma fakkeenyaaf waan wahii as biraa waan dogongora ta'uu danda'u jira. Yoo fakkeenyaaf akkanatti isinii dhufe jechuudha. Use custom notification kajoo kun yoon qullaa ta'ee sanduuqni kun akkana qullaa ta'ee isinii ka dhufu taate raayit irra gootanii akka barreeffamni ol isinii bahu gootanii ringi waanii filattanii gasi ammoo finding galaxy irra jira kinuma isinii irraa qayyaratan jechuu nama kana. Akkanatti garagara gochuu dandeessanii wayitee namni isinii barreesse sagalee kanaan nama addaan baafachuu dandeessan jechuudha. Kun kan WhatsAppiti. Amma immoo email dabarra. Email haaluma kana fakkaata. Amma email dabarra. Email keessa seentaa. Egaa email keessa seentee profaayila kee irratti tuuta. Egaa kana profaayila kee irratti tuutee settings isa jedhu filatta. Egaa filattee booda immoo notification filatta ammas qallaadha kan email hedduun keessan ni beektan jedheeti yaada. Okay, call isa jedhu call setting okay sorry call setting isa jedhu kanarra filatta jechuudha. Egaa kanatti irra filattee booda ring waan jedhas filatti kiyya silkiin kiyya keessan garaagara ta'uu danda'a. Kanaafiyyuu amma irra kilik goota eegasii booda sagalee barbaadde kanatti irra kaa'achuu dandeessa jechuudha. Okay, sagalee feetee irra kaa'achuu dandeessa jechuudha. Kan muuziqaa karana immoo dabarsuudha yeroo biraa inshallah walitti deemnu ta'a. Akkasuma muuziqaa online irraa immoo irra kaa'achuudhaa fi fakkeenyaaf mamizaa kan jedhu Ili love your baby kan jedhu kanas gabbuustee irra kaa'achuu dandeessa. Afaan Arabiitii irra caalaan isaanii qalbul maksuur qalbii caccabsaa
kan jaalalaati kun ugniyatul hubbi jedhaakin ugniyatul hubbiin kana fakkaataa kan afaan arabaati jechuudha. Maqaan ammoo kan barraa'e afaan ingiliffaatiin barraa'e gabbuufattee irra kaa'achuu dandeessa jechuudha. Muuziqaa online irraa kan wanni kee irra jiru silkii kee keessa jiru ammoo irra kaa'achuudhaaf yeroo biraan saallaa barnoota biraatiin kan waliin deemnee sin barsiisu taha kana fakkaate jechuudha. Kan online illee gabbuufattee irra kaa'achuudhaaf ugniyatul musalsalaat ugniyatul aflaam tiraab ahsiliyoon أكن وان أغنية اللبنانية توبة العرب واحد دولا يجودا كان فكاتا برنوني كينا أكنت كان أونلاين اللي موزيكاته توحيدا داير رفعاتو دن دس يجودا كرام إيموتين اللي كان فكاتا برنوني كينا كان را برنوت براتين كوليتي دي بنو تها كان فيو وروني يوتيوب چانالكو عبدو توبي فهاريا تهاتن سبسكرايب قوتني Udah sejadi bicara subscribe gootee maatii nuuf ta'uudhaaf hin dandeessa jechuudha. Kanaaf warroonni ammoo maatii nuuf taatanii nu hordoftan jechuudha. Viidiyoo keenya any time jechuudha. Yoon ka ilaaltan taate laayik godhuudhaan nu jajjabeessuu qabdanii maaliifi viidiyoon keenya yoon isin laayik gootan nama hedduu bira waan gahuuf saniifiyyuu laayik baay'ee kan nama jajjabeessu jechuudha. Galatuumaa isin jedhaa sumaanii hanga barnoota biraatiin walitti deebinutti nagaha keessa naa jiraadhaa isin jaaladhaa nagayetti.